Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa ja'affaa. Kutaa shanaffaa keessatti Chaangizii, Biniyaamii fi Akilookii sarara daandii baaburaa naannoo Odaa Nabee jiru suphina sababa jedhaniin gara magaalaa Dukam deemuu isaanii Dahaab mucaan ganna 17 Bijigaa hoggaa isaan biraa dhabdu waan aartee fi deddeebitee Bijigaatti bilbiluu Oliveeraan hoggaa Bijigaa jaallattu Bijigaan immoo Dahaabiin jaallachaa dhufuu bakka Toom Bijigaa fi Caaltuun hojjechaa jiran Finfinneetti ammoo waan maramaan lafa keessaa argamuu waan maramaan argame kun callee gosa adda addaa kan qabu yeroo ta'u callee cabe keessaa waraqaan kaartaa Oromiyaa guddicha qabuu fi koodii wayii argamuu Caaltuun waan argaa jirtuun rifattee of wallaaluu Toom lammiin biyya Jeermanii callee tokkoo fi koodii wayii giibii isaa keessa kaawwachuu fi isa tokko hafe immoo kaartaa Oromiyaa argame waliin morma Caaltuutti diruu Caaltuun garuu of wallaaltee kufuu ishee fi dargaggeessi Barraaqaa Booruu jedhamu waan argee fi ta'e hunda suuraa fi viidiyoon waraabee bakka tokkotti erguu isaa erga mirkaneeffatee booda Caaltuu fuudhee gara mana yaalaatti qajeeluu isaa otoo dhagaa jirruu addaan cite. Kan itti aanoo maal ta'e na laata? Kutaa ja'affaa waliin haa hordofnu. Daa'imuu dhiistee jilba abbaa ishee qabattee tirachuu yookaan daaddee hoggaa jalqabaa jirtutti abbaan Caaltuu galaafatame. Abbaan Caaltuu Faayisaan dargaggeessa jabaa hojjetee hin qubne ta'uu isaarrallee sabboonaa cimaa ture. Barumsatti jabaa waan ta'eef yoo barate egeree Oromooti jedhamee hayyoota Oromoo naannoo sanaa biratti kan yaadamu ture. Haa ta'u malee abbaan isaa qeerransoo bicaaqaa biyya abbaa koo dabarsee diinatti hin kennu jedhee nyaapha waliin dachee Oromiyaa irratti osoo wal loluu waan galaafatameef dirqamni maatii bulchuu umurii malee Faayisaatti dhufe. Faayisaan haadha isaa dhukkubsattuu fi obboloowwan isaa gaa'ela hin geenye jiraachisuuf barumsa dhiisee qonnaatti gale. Gaaf tokko guyyaa gaafa tokko hiriyyaa isaa waliin magaalaa Roobee ba'e. Waan bituu deeman Roobeedhaa argachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu gara gobbaatti ce'anii. Mi'a bituuf dunkaana tokko galanii. Faayisaan afaan Oromoo walii waan hin beekneef afaan Oromootiin gaafate. Inni gurguru ni callise. Ija tuffiinis akka ba'u ajaje. Sagalee isaa ol kaasees kuni ABO qawwee lafa kaa'ee magaalaa seenedha kabalii baasi jedhee eegduu isaa ajaje. Eegdonni daandii naannoo sanaa tokko tokko haftee nyaataa isaanii darbatamu akka hin dhabneef akka waardiyyaatti abbootii qabeenyaa tajaajilu. Faayisaa daddarbachaa sadafii qawween rurrukutaa kaballaan sardaa fuudhanii ba'anii. Abbaa isaa diinatu ajjeese. Innis biyya abbaa isaa keessatti dachee haadha isaa gubbaatti gabaa biyya isaa keessatti afaan isaa waan haasa'eef nyaaphaa fi ergamtoota isaaniin miidhaan hanga kana hin jedhamne irra ga'e. Gaafa itti hammaatu utaalee hudheessa tokko qabate. Meeshaa namichi qabates harkaa fudhate. Abbaan dunkaanichaa meeshaa fudhachuu Faayisaa gaafa argu shugguxii qabatee jiru Faayisaatti dhukaase. Battalumatti galaafate.
Faayisaan lubbuu isaa baraarfachuuf fudhate malee eenyuun illee ajjeesuuf lapheedhaa akka hin qabne hiriyyaan isaa Ahmed jedhamu dhugaa ba'eera. Dabeessa kan nama ajjeesuuf muddamu sodaattuudha kan lubbuu namaa balleessuuf kaattu. Faayisaa Qeerransoo garuu lunnan turre. Namichi ajjeese kun akka nama saree ajjeese illee hin suukannoofne ni garmaame. Poolisoonni gaafa qabuu dhufan waan akka waraqaa eenyummaa tokko baasee isaanitti agarsiise. Poolisiin harkaa fuudhee ilaalee sun mataa isaa hoqqachaa nyaara guuraa irraa galagale. Poolisichi ni aare, of nyaate. Garuu waa tokko gochuu hin dandeenye. Poolisoonni qabuu akkan hin dandeenye ta'uu waraqaa agarsiisuudha. Mirgi addaa battalumatti qabamuu dhabuu kan kennamu namoota muraasaa fi miseensota paarlamaa, ambaasaadarootaa fi kan kana fakkaataniif qofa. Kun garuu nama dhuunfaadha. Dukkaana dhuunfaa isaa keessa nama daldalachaa ooluudha. Maal akka taasifamaa jiru nama dhiba. Kana eenyullee hin amanu. Garuu dhugaa diida jiruudha. Caaltuun guyyaa abbaan ishee du'e irraa eegaltee haadha ishee Biqiltuu Birraa waliin mana abbaa haadha isheetti galte. Akaakayyuun Caaltuu obbo Saaphaloo Guutuu Caaltuu guddaa jaallatu. Gaafa isheen yeroo jalqabaatiif isaan irraa adda baate yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 5 galtu imimmaan jaarsaa dhangalaasaniiru. Haadha ishee caalaa isaantu boo'e. Imimmaan qaban ishee irratti xururfachuu hin oolle. Oduu durii, baacoo, hibboo, mammaaksaa fi seenaa itti himaa ishee guddisanii. Caaltuun daa'imummaa kaastee Oromoo taatee guddatte. Obbo Saaphaloo Guutuu Oromoo ta'uu fi aadaa, safuu, duudhaa, seenaa saba kee baruu qabda jedhu. Afaan qofaan boonuu akka hin qabne gorsu. Obbo Saaphaloon jaarsa biyyaa keessatti bakka olaanaa nama qabanidha. Maanguddoo biyyaati. Uummata naannoo sanaa biratti akka guuboo seenaatti ilaalamu. Icciitii guddaa beeku jedhamee amanama. Dhuguma jabina Oromoo jaarraa 16ffaa ture kaasee kan isaan hin beekne akka hin jirretu maanguddoota isaanitti dhiyaatan biratti dubbatama. Bu'uurri tokkummaa abbootii keenyaa maal akka turee fi sababa maaliif Oromoon akka cabe, abaarsi maalii akka jiruu fi furmaati isaa maal akka ta'e ni beeku jedhamee amanama. Gaafa yeroon isaa ga'e immoo ni ibsu jedhamee waggaa dheeraadhaaf eegamaa jira. Warri abbootii aangoo mootummaallee dhimma kana gurraa qabu. Kanaafis namni akka itti ramadamu taasifame. Manni isaanii baadiyyaa guyyaa guyyaadhaan namoota hin beekamneen sonamaa oola. Barumsi Caaltuun akaakayyuu isheerraa barte tokko waa'ee calleeti. Calleen miidhaginaaf gargaara. Caaltuuf garuu sanaa oli.